Ayyaanni araarrii fi nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaatti dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya guyyaa har'aa eegalla. Sagantaa keenya guyyaa har'aa mul'ata Yohaannis kutaa lammaffaa waliin ilaalla. Kutaa lammaffaa isaa kan dur yeroo darbe kutaa tokkoffaa isaa mul'anni Yohaannis mul'anni boqonnaan tokko seessa mul'ata Yohaannis akka ta'e seessa macaafichaa waa'ee macaafichaa mul'ata Yohaannisii wal barsiisa jechuudha boqonnaan tokko. Mul'anni boqonnaa lamaa haga sadii hanga ol butamuu isheetti wantoota waldaan kiristaanaa keessa darbitu torban wantoota gurguddoo lama keessa akka darbitu waldaan kiristaanaa ramaddiiwwan waldaan kiristaanaa keessa darbitu. Inni tokkoffaa waldaa warra Efesoon haga ol butamuu isheetti jechuudha. Lammaffaa waldaa warra Samiiriyaa ramaddii waldaa warra Efesoon kan taate. Waldaa warra Efesoon kan taate ramaddii kana keessatti waldaa jaalala Waaqayyoo hin raawwatin jaalala Waaqayyoo waan hin raawwanneef eeggannoo keessa jirtu jechuudha. Iddaan waldaa warra Samiiriyaa waldaa jaalala Waaqayyoo raawwatu, waldaa seera deddeebitu, waldaa warra Soroogomoonii, waldaa warra Taayaatiraa, waldaa warra Saardees, waldaa warra Loqodooniyaa fi waldaa warra Filaadiyaa haala kanaan qoqqoodamu jechuudha. Ramaddii adda addaa ramaddii torbaan waldaa kiristaanaa baattuu ibsaa jechuun waldaa kiristaanaa bakka bu'u. Mul'ata boqonnaa tokkorraan ergatu. Baattuu ibsaan kun waldaa kiristaanaati. Waldaa kiristaanarraa kallattii torbaan sagalee Waaqayyoo ifa jechuudha. Inni tokkoffaan zayita calalamaa kakuu moofaa keessatti zayitni calalamaa kallattiilee torbaan baattuu ibsaa kanarraa jira. Kana jechuun waldaa kiristaanarraa sagalee Waaqayyoo inni duraa sun diizaayinii pilaanii waan ta'eef waldaa kiristaanarraa kallattii torbaan inni tokkoffaan inni jalaa kun hafuura beekumsaa fi sodaa Waaqayyoo macaafa qulqulluu mala bakka bu'a seera uumamaa haga macaafa Iyyoob macaafa humnaaf gorsaa macaafa raajotaa raajii Isayyaas jalqabee haga raajii Miikiyaas inni ta'an macaafa ogummaa hubannaa macaafa fakkeenyaa haga weedduu caalu macaafa mootii Salamoon barreesse inni gidduu kun macaafa fakkaatti gara fuulduraa macaafa fakkaatti waan ta'e waliin ilaalla. Haala kanaan ifa jechuudha. Inni kun immoo ramaddiiwwan adda addaa keessatti sagalee Waaqayyoo kana waldaan kiristaanaa kalaalee torbaan ramaddiidha. Waldaa warra Efesoon yommuu jedhu waldaa kiristaanaa warra Efesoon biyya Efesoon keessatti argamtu. Warri kallattii garaa fi hojii wal fakkaatu bara kana keessa ta'e hanga ol butamuu ishiitti warri gad fakkaatan ramaddii kana jalatti hiramani. Waldaan inni lammataa immoo waldaa warra Samiiriyaa hojii laphee kan wal fakkaatu ramaddii waldaa warra Samiiriyaa waldaa sagalee Waaqayyoo haala kanaan wanni hunduu laphee keenya irratti kallattii kana Waaqayyo Iyyasuus Kiristoos waldoota kana gidduu akkatti kanaan deddeebi'edha jechuudha. Mul'ata boqonnaa lama haga sadii isa kana ibsa jechuudha. Ramaddii waldaa kiristaanaa waldaa warra Efesoon waldaa jaalala Waaqayyoo tokko nu jenna. Inni lammaffaan waldaa warra Samiiriyaa waldaa jaalala Waaqayyoo raawwatu waldaa hojii warra ergamtootaa ramaddii kana jalatti fakkeenyaaf waldaan hojii ergamtootaa warri amanan hunduu warra yaada tokko warra garaa tokko qabeenya isaaniitu kan walii akka ta'e sirriitti ibsa jechuudha. Inni sadaffaan waldaa firdii dubbii Waaqayyoo eeggatu waldaa sagalee Waaqayyootiin leeffatteetu yakka hojjetu waldaa yakkamtuu. Waldaan itti aanu waldaa amanana ishii biyya lafaatiin wal makan jechuudha. Akka hojii isaaniitti immoo Waaqayyo isaanii kenna jechuudha. Inni shanaffaa waldaa muraasni moo'uuf jiran. Amanaa muraasni immoo moo'ichi irraa fuudhamuuf eeggannoo irra jiru. Adeemsa jechuudha mootummaa Waaqayyoo. Inni immoo moo'ichi irraa fuudhamuudhaaf. Dhimmaayini immoo moo'uudhaaf wal makaa. Waldaa hafuuraan daa'ima ta'anii seeraan deddeebi'an yookiin waldaa gara fuulduraatti mootummaa Waaqayyoo argachuuf jirtu. Inni jaffaan jechuudha. Waldaa mootummaa Waaqayyoo sun qabaatiin akka mootummaa Waaqayyoo waldaa ilaalcha dogoggoraa qabdi. Ilaalcha dogoggoraa kana dur yuunitii darbe keessatti barumsa kiyya darbe keessatti inni yeroo amantii ortodoksii jiru sitti waldaan akkasiis ramaddii san keessatti akka ramadamu ramaddiiwwan gurguddaa kana keessatti ramadamte jechuudha waldaan kiristaanaa. Mul'anni boqonnaan tokko kan dura isinii ibsa seensa wal barsiisa macaafa mul'ataati. Mul'anni boqonnaan lamaa haga sadii waldaan kiristaanaa wantoota gurguddoo torba bara jireenya ishii argatu. Mul'anni boqonnaa
afurii eega shanii akkaataa sagada waaqa keessatti luba guddicha waaqarraa barri waldaa kiristaanaa erga dhumee booda argisiisa jechuudha Yohaannis. Mul'ata boqonnaa afurraa kaasee eega shanii kun akkaataa sagada waaqarraa argachuudha. Mul'anni boqonnaa jaha hanga torbaa jijjiirama wangeela mootummaa waaqayyoo irraa gara seera barreeffamaa. Furmaata kana booda waldaan kiristaanaa ol butamu jechuudha. Jijjiirama seeraa, seerri hafuuraa gara seera barreeffamaatti jijjiirama argama bakka duriitti jechuudha. Har'a laa mul'ata inni lammaffaa mul'ata boqonnaa afur fi shan akkaataa sagada waaqa keessaaf luba guddicha waaqa irraa isa erga barri waldaa kiristaanaa dhumee booda jechuudha. Barri waldaa kiristaanaa mul'ata wannoo irratti ilaala. Waaqayyo Yohaannisitti mul'ata kana erga mul'ise boqonnaa afurraa kaasee barri waldaa kiristaanaa kun dhumeen maal mul'isa seeta? Akkaataa sagada waaqarraa. Wanti hundumtuu olaantummaan gafa lumaatti raawwatama jechuudha kakuu moofaa keessatti. Kana jechuun seerri barreeffamaatti seera hafuuratti waan jijjiirameef bantii waaqaa keessa hangafa lubaati. Hangafni lubaa keenya kakuu moofaa keessatti nama ta'e har'a ammoo Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Kakuu moofaa keessatti manni amantaa kiristaanaa bifa mootummaa waaqayyoon ijaarame. Maanguddoonni 24 sagadan jedhu sun maa'icha irratti seenaa baraadhaa fakkaatti isaa seenaa baraa 24 18 inni 24ffaa ma'aazaaf ni ba'e. Jarreen kunniin akkuma Aaroon abaabalii isaanii abboommii waaqayyoo gooftaa Israa'el hojjechuuf seera baasee turetti mana qulqullummaa keessatti hojjechuuf akka tarree hojii isaaniitti caafamanii. Maanguddoonni 24 sagan inni kun pilaanii seera hafuuraa waan ta'eef inni kakuu moofaa keessatti maanguddoonni 24 kun maal bakka buuseeta? Seenaa baraa tokkoffaa 24 irratti argamu. Isa kanaaf pilaanii sun ilaala kakuu moofaa kanaaf. Kana hubachuuf jechuudha. Uumamni lubbuu qaban arfan mala gooftaa Yesuus Kiristoos ibsu. Leenci mootii moototaa, gooftaa gooftotaa. Leenci mootii moototaa, gooftaa mootii bareedinoo keessa hundumaati jechuudha. Yesuus Kiristoos amala isaa ibsa. Mul'ata 19 uffanni isaa irratti mootii moototaa, gooftaa gooftotaa caafamee jira. Nama immoo ilaala inni lammaffaa Yesuus ilma namaa ta'ee gara biyya lafaa. Galaatiyaa 4:4 bari murameef yeroo guutetti garuu waaqayyo ilma isaa erge. Inni ergame dubartii irraa dhalate seera jala galfame nama ta'e seera jala galfame juubira gara samii ol ba'e achittis ilaale yoo Yesuus Kiristoos juubira jechuun warroota balali'an isa mootii jechuudha. Bantii waaqaa keessatti illee Yesuus Kiristoos mootii. Barri haala kanaan jechuudha akkaataa sagada waaqa keessaa. Amma immoo mul'ata boqonnaa 6-7 jijjiirama wangeela mootummaa waaqayyoo irraa gara seera barreeffamaa. Qormaata kana booda waldaan kiristaanaa ol ba'e. Jijjiirama keessatti wanni hunduu qorumsa akka jiru sirriitti jala muree beekuu qaba. Hoo jijjiiramni jiru akkuma san qorumsi jiru. Amma mul'anni boqonnaa 6-7 maal? Jijjiirama wangeela mootummaa waaqayyoo irraa gara seera barreeffamaa. Qormaata kana booda waldaan kiristaanaa ol ba'e. Maalummaa seera barreeffamaa fi seera mootummaa waaqayyoo tokko lama sirriitti ibsamee jira jechuudha. Macaafa kiyya keessatti tokko qabxii lamarratti. Macaafa maramaa seera bara kakuu moofaa yookiin seera barreeffamaa hojjechaa ture bara waldaa kiristaanaa akka hin hojjenne marame jechuudha. Kakuu moofaa keessatti seerri barreeffamaa inni sun akka hin hojjenne hojjete. Amma immoo gara jijjiirama garasitti jechuudha. Kana jechuun laal Efesoon 1:4 waaqayyo abbaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaa waan waaqarraa nu eebbise karaa hafuuratiin nu eebbise jechuudha kan biqilaa karaa barreeffamaa yookiin karaa seera barreeffamaatiin hojii ta'an karaa hafuuratiin nu eeyyame kakuu bara waldaa kiristaanaa keessatti jechuudha. Efesoon 2 Kiristoos Yesuus isuma si wajjin du'e isuma nu kaasa. Kiristoos Yesuus isuma wajjin duunee isuma wajjin kaane isuma wajjin bantii waaqaa keessatti iddoo nu kennu nu teessises jedhama. Mul'ata 21 irratti yommuu sagalee guddaa tokko nan dhaga'ee inni teessoo irra kun iddoo waaqayyo buufata namoota gidduu inni isaan buufachuuf jiru isaan saba sanii ta'uuf waaqayyo ofii isaa wajjin jiraachuuf jiru waaqayyo isaanii ta'uuf jira. Inni imimmaan hunduma isaanii dhaquuf wanta dura darbe eegaduun deebi'ee hin argamu gidduu waraansi hin jiru jedha. Efesoon 1:3 Efesoon 2
jaha fi mul'ata 21 irraa wanti hubannu ol butamuun dura seerri barreeffamaa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaa waaqa irraa nuuf deebisee gara fiizikaalii yookiin seera barreeffamaa lafa. Efesoon 1:3 Efesoon 2:6 fi mul'ata kanarraa wanti hubannu ol butamuun dura seerri karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumtuu wanti waaqarra jirus gara fiizikaalii gara seera lafa isa wajjin jiraachuuf dura lafa. Akkuma Efesoon 1:4 irratti wanti hundumtuu karaa hafuuratiin akka argannu waan nu eebbise 2:6 irrattis mul'ata 21 irratti immoo wanti hundinuu isa wajjin waan jiraannuuf wanna hundumaa waraansi wanni hundumtuu waan hin jirreef seerri noolaaf Efesoon irratti seerri hafuuraa kun gaara seera maalii jijjiiramuu qaba seeti? Seera fiizikaalii seera barreeffamaatti jijjiiramuu qaba jechuudha. Ol butamuun dura mallattoon hafuura qulqulluu gara fiizikaalii jijjiiramuu qaba. Ol butamuun dura mallattoon hafuura qulqulluu gara fiizikaalii jijjiiramuu qaba. Kana icharraa argannu tokkoffaa Yohaannis 5:26 inni bishaan cuuphu dhiiga dhangalaasuun isa kanaa. Inni Yesuus inni bishaan duwwaa miti bishaanii fi dhiiga dhufe malee. Hafuurri qulqulluun kana dhugaa ba'a. Dhuga baatuu sadiitu jira. Isaan hafuurichi, bishaanichi, dhiigichi sadeenuu sagalee tokkoon dhugaa ba'u. Isaan namoota dhugaa ba'u. Kan fudhatamu erga taane inni Waaqayyo dhugaa ba'u immoo ni caala. Dhugaa Waaqayyo ilma isaatiin kallattii hafuura qulqulluudhaan bishaan jechuun cuuphaa eenyummaa keenya isa addaan ofirraa qinee kan hafuura qulqulluu fudhachuu fi kennaa irbaata qulqulluu inni kun immoo seera hafuuraa waan ta'eef seerri kun fiizikaalii garam jijjiiramuu qaba gara seera barreeffamaa mallattoo namni amanuu dhugaa kan of keessaa qaba jechuudha. Yohaannis 3:3 inni dhugaa ba'u kun kan fudhatamu immoo Waaqayyo dhugaa qabeessa kan ta'e mallattoon cimsisee inni lammaffaa Qorontos milikinni kan isaa ta'uu keenya mallatteesseera qabsiisii garaa keenya keessa ta'eera. Hoolichi mallattoo macaafa maramaa 7 keessaa tokkoffaa banadha. Mul'ata jarraa jechuudha boqonnaa jarraa. Farda adii seera barreeffamaa aboon deebi'ee kenname jechuudha. Seerri barreeffamaa seerri taabochaa hojii gurguddaa hojjete gara seera laphee keenyaa akka jijjiirame kan dura isa kana lafa. Hoolichi mallattoo tokkoffaa yommuu bahu seera barreeffamaatii deebi'ee kenname ilaaleesnee haa galu. Hoolichi mallattoo lammaffaa marama 7 keessaa lammaffaa bane sagalee Waaqayyoo qaama mul'achuun nama cubbuu godhetti karaa qabeenyaaf firdii dura karaa hafuuratiif firadu karaa sagalee qaama mul'atee warra cubbuu godhe karaa qabeenya isaaniitti farada jechuudha. Qabeenya isaanii akka balleeffamu firdiif kennaaf jechuudha. Hoolichi mallattoo macaafa maramaa 7 keessa dhiyeewwan sagalee Waaqayyoo qaama mul'achuun nama cubbuu godhetti karaa jireenyaaf faradu. Hoolichi mallattoo macaafa maramaa 7 keessa arfaffaa bane immoo aboon mootummaa duraa aboon mootummaa du'an karaa Yesuus moo'ee deebi'uufi. Aboon mootummaa du'aa karaa Yesuus Kiristoos moo'ee hin deebi'e jechuudha. Dura kakuu haaraaf kallattii Yesuus duuni mo'ame. Kallattii saniin hundi keenya mo'ame. Inni kun immoo seera barreeffamaa waan ta'eef hin deebi'e bootaa isaatti jechuudha. Karaa Yesuus Kiristoos illaa seerri barreeffamaa keessatti hin jiru jechuudha. Kallattii saniin immoo hoolichi mallattoo macaafa maramaa 7 keessaa 5ffaa bane badhaasa namoota wangeela aarsaa kaffalaniiti. Badhaasa argatu jechuudha. Fiizikaalii argatu jechuudha. Hoolichi mallattoo macaafa maramaa 7 keessaa 6ffaa bane malakkata dheekkamsa Waaqayyoo namoota mul'achuudha. Dheekkumsi namootatti kan mul'ate macaafa meeqaffaa huban? Macaafa 6ffaa. Hoolichi mallattoo macaafa maramaa keessa 7ffaa bane mootummaan biyya lafaa gara mootummaa Yesuusitti jijjiirame. Mootummaan biyya lafaa kun namaa. Gaafa hoolichi mallattoo 7ffaa bane maalitti jijjiirame? Gara mootummaa Yesuus. Seerri lammata dhalachuu cuuphaa fi kennaa irbaata qulqulluu mallattoo abbaa adda isaan irratti godhamuutti jijjiirama jechuudha. Akkasumas aarsaa Yesuus nuuf kaffale gara ixaana ergamoota dhiyaatu jijjiirame. Dursa mallatteeffamu